bitu deemna nurraa nafeen hin nafamu. Maayikii makiinaa bitu yaadna ta'e. Sinimni hin dhageenyedha. Wallah. Hin dhageenye. Nigaaran turre wallahi da. Waaqa. Oromoon edaa hangi tokko jiran amma namni kumni tokko kaljaa jirtan nurraa nafina guyyaatti qabannee takkaa mana aslii takkaa mana faatee. Oromoon makiinaa naabituu qabdii waggaa meeqaa isaanii qabsaayettee jirti. Waayikiidha. Irra guddaan nama okkee jedhanii jiran. Tuttuun afurtama nama afurtama boona jedhan. Tamaam. Sagaleen si qabaa Nuti ammatti sagaleen si qabaa ramanya. amma hin dhagama bakka natti hojjetti si gafarra. Ay indaga. Amma kami? Indaga dubbat. Tanaaf edda nama baay'ee wajjin maalama seennee jirra. Viidiyoon ni dalagamti. Inshaallah nama iyyuu dhuftaniiti sapiraayis goona waqtii teenya. Akkasii namni kun aanu dhaga'uuchuuf hin dhufe. Gumaa ta'e nafamu nafina. Karaa bitamuu fi qabaa. Akkasiimi? Atee nama jaalatuma qabdi immoo maashaallah bar jaalatana rabbiin namaa kenna beeta. Ajaa'iba wallaahi nama jaalatuma qabdi dhugaa dubbachuuf. Laa atillee nama gaarii baratis jaalanna walumaa sin jaalanna. Tamaaf atis dhagaye atis nama gaariidha. Diyan jenne anamma waa baay'ee arge jechuun isii biratti dhuguma waa baay'ee arge sii galee. Saniif osoo hin taane ayinoo naa beekaa namni gaarummaan ofumaa fi garuu ammoo keessatti isiin gaarummaa isii yeroo baay'ee arge namni isii jaalatu hedduudha beektaa. Akkatuma immoo nama bakka nama hedduutu yeroo baay'ee sarpiraayiziidhaan fa'aa namnummaan isiin hin beekne waan isiin hin beekne suuquma hin qabne fa'aan waan akka warqii fa'aa bitanii fi waa hedduu bakka faamilii fa'aa ijaaratanii waa hedduu sarpiraayiz godhanii si galee. Innaa kana dammoo qallaalitti nu hubeeta. Yoo jaalala akkasiisan saba kana keessaa onnee keessaa namni jaalatan siin qabaatiin lafumaa ka'ee eeberuu kanaaf waan akkanaa goona jedhee namni hin deemu. Kanaaf hin jedhee beektaa. Dhugaa baata gaariidha. Namaa kenna. Yoo homaa gochuu hin danda'an beektaa. Yes. Wallahi maashaallah. Akkasii jaalarrabummaa akkanaaf eebba qabdi intaloon eebba qabdi namni ni jaalata Oromoo namni humni tokko as jirtan viidiyoo dalagaa fi maayinkii leencee tokko darbinaan shugguuxii teenya afaan goggowaa jechuun gaarii miti. Kanaaf kaayiroo keessa akka nama tokkotti anis intala Oromooti makiinaa Oromoodhaa koree Oromoodhaaf dalaguun qaba jettee waan jirtuuf nuti namni baay'een nama kuma lama geenyudha. Ishii jennee baallama seenaa jira kan dhaga'in isaa dhaga'u. Kanaaf guyyaa gumaatesii namuu waan qabu dhufee achitti haa darbatu. Abbaa ilillee darbe abbaa leencee darbe achitti wal argaan inshaallah viidiyoon ni dalagamaa guyyaa ni qabatamu. Akkas irraa nafamuu isin jenna gaajaalawwan. Sagaleen garuu gaana turkii jiru mummuree si bira dhufuu mala sootumaan caqasa. Folollee nu godha nama yaada kanaa qabu ol galchee ibsa nama sagalee naa wajjin ta'u ol galchime dhageettu ajandaa muuziqaalee ansiin dhagee sirritti yoo isin dhageessan an sirritti isin dhagea yoom qabattan guyyaa hin qabne jangaa hin dareena jenne nama tokkotu edaa anaa viidiyoo waraabee baallama qaba jee Fakaasaa Najjaash wadachaasinsa. Kanaaf baay'een dibeetii guyyaa nu qabanii viidiyoo dareeni jedhanii viidiyoon dalagamee yoo xiqqaate torbaan tokko booda guyyaa baallama sallaalamee haa godhamu gaa. Akkuma nama taphaa afeeratee namayyuu dhaga'utti akka namoonni baay'ee irratti argamutti haa godhamu. Jarjara wanni ta'u hin jiru maqaa namatti fuudha.
أيه عمر أفو بكاتات خير إن شاء الله قوي بجد تنقرد akkas inshallah namni yaada kasii qabdan deeggarsa kasii qabdan kota ibsan ol isin agabchuun mari'anna hiyyaa'ii naagaa reefu kuma jirtani bakka waa kannaa kana dura hin من ceema أما أما يسرق كل جلو سان ما أنا موي بوتاني كورو دم تميدا خلاص abka yaa تكوام ليلا نقدر يوصل نسي قالوا eeshi رومانتون yalla sirba keessan taphadhaadha واجونس جرتي سيادة كان عارفين ده سنة سجن ثمان في الأول المدرسة tolo خلاص mariidha barkunis yaaduma maleedha bareedaadha خلاص ulfaadha yeroo biraa dhufna atis dhageesse warri keessummaan kee jiru dhagee jira ajandaallee jijjiiree dhiifama na godha taphadha namni sagalee qabdan sirba oromoo bareedaa kakkaalii birraa kan nama gobanaa إن أرجع دي أنا كمان مالك مرة ماركت أنا بباجر ترى أرجع نوان سجايب bicheenyineetiin akkamsi godhee bannaata. akkam na godha akkuma amma argaa jirtu kana wanni biraa qaraan beeka amma rakkoo qabu. Jechuun wata baratanii keessaa deemanii itti deebi'anii ulfaata bara. Wallaahi Wallaahi. wayni hanqarallee kophaan turreer Innaa wayi maakiitii. jaartii akka fuudhee qabu beektuusa jaartii Yaa dhaga'ee jira bara jechuun jaartii mataan biraa erga deemte jedhee tuma. faranjii wayii fuudhee qabaan duraan Yaa daa'ima san dhugaa dabar firaankii keessa dhugaan jira qara. naga sii galee hannaan sanuma Ani ana gadeera banna. nama badeen arganne beeti Hin arganne dhiqoo soqqu malee hin arganne. fatoo isaan qabdu Irra kaayee soqaa. eeka Ayi nattaafu. maaliif Waan akkanii soqqu akka inni beeku waan hin barbaanneef. hin sodaatte moo biraa sodaatte moo san sodaatte Akka ani isa soqqu akka inni beeku wanta hin barbaanneef. inni moo Yaa miti. maa soytaree akka inni ati soytuu kan barbaade Waan soqquu barbaadeef ani hin beeku garuu soqaanii garuu akka inni soqqu immoo inni akka beeku hin barbaadu. ofii soytaa garuu akka inni beeku hin barbaaddu Yaa amma yaa jama jechuun amma inna haga yoom soyta haga argutti. hin argine Haga argadhutti yaan argine. haga argattutti Namuma soqqu sanii hin beeku dhugaatitti. haga argattutti. haga arguu osoo hin taane haga argadhutti Haga argutti osoo hin taane eenyummaa isaatiiyyuu eenyuyyuu akka soqqu hin beekin hore. hin argattaas bahi viidiyoo Manni keessan kun illee bara rakkata. Ooppiin viidiyoo jedhaa jirani miti. viidiyoo banadhu bareeddu dafi Firii viidiyoo bu'ii bareedaa kiyyaa jaarsa maakii kennaa ibsaa kennaa mucaa biyyaa haadha kiyyaa banachuu hin danda'u dhiifama. haati tante biyya teennaa Yaa binnaa. yaa biyya kiyyaa ibsaa kiyyaa hin jenne atee sodaataa giddimaan dibaddii dhoyitee tarteeti caama alla rabbii kiyya Innaa amma ibsaa waa tokko. eessarraa atin Ani Itoophiyaa. Itoophiyaa sana moo direct Itoophiyaa haroo jira. haroon maal mara beeyti waraa naddabbarte wallaahi billaa
yaa wallaan beekaaru biyya maazariiti. Anna amma Itoophiyaatti argamtareeti. Yaa Maal jette inna ibsaa maali jettee waan gaafachuuf turte? qaqqaa dhiisee barii malee maasii gaafachaa jiraan. Maa si harkaa badee? Harkaa badee. Nama meeqa ishee? Si Nda ibsaa sudah tarik lah syariat raya maal tu jadi video bayi jadi ingka dem ni